Hai, akkam jirtu fayyaa keessanii faamilii? Har'a wanti dhufee fi tokko waa tokko isin galateeffachuu dhufeenis maaloodha yoo jettanii karaa yuutuubii kiyya na gargaartanii sabiskiraayibiin kiyya 1,032 irra jira. Baay'ee galatooma baay'ee isin jaalladha isinin jechuun barbaada. Achumarraan itti fufee immoo waa'ee mucaa kanaa namootaan galateeffadhu baay'eetu jira. Galanni keessan baay'ee guddaadha. Dhugaa baay'ee galatooma namoonni gargaarsa gochaa fi turtan warreen kanaan durallee miidiyaa kanarra ooftanii namoota baay'ee dhagaa kana sana jechuun hin barbaachisu. View keessanii jettanii viidiyoo ittiin hojjettanii mucaan gaafa simbira viidiyoo isin hojjetee galee agabuusaa mar'imansa marmaratee galee ciisa jechuudha. Warreen akkasiis baay'ee galatooma gatii hojii keessanii argachuun keessaniin oolu hundaafiyyuu baay'ee galatooma keessumaa immoo namni baay'ee galateeffachuu barbaadu. Atis nama chaaritii sana baay'ee galatoomaa dhugaa baay'ee waaqayyoo iddoo guddaa isiniif haa kennu. Waaqayyo isin haa eebbisu barri keessan haa eebbifamu jireenyi keessan haa eebbifamu maaliifi namoota dadhaboo namoota bakka kufan dadhabdoota bakka haadha hiyyeessaa ta'anii jettanii abbaa hiyyeessaa taatanii namoota baay'ee gargaaraa turtanii galanni keessan baay'ee guddaadha baay'ee isin galateeffadha dhugaa rabbi isiniin jira baay'eedhuma galatoomaa baay'ee galatooma. Inni biraa namni galateeffachuu barbaadu artistoota keenya baay'ee galatoomaa ulfaadha waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee gargaartaniitu argineerra miidiyaa kanarratti wanta baay'ee argaa oolla baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ittaasee dammoo yaa obboleessa keenya Firaa'ol baay'ee galateeffachuun barbaada maaliifi Firaa'ol abbaa hiyyeessaa haadha hiyyeessaa waaqayyotu hiyyeessaaf kaase jechuun ni danda'ama baay'ee dhugaa rabbii isin jedhaa ta'u baay'ee galatoomne teessoo irraa ol ka'ee galata siif kenna baay'ee ulfaadhu waaqayyo si haa kabaju siini waaqayyotu hiyyeessaa si kaasee dadhabootaaf abbaa hiyyeessaa abbaa dadhabootaa taate baay'ee galatoomne dhugaa ulfinni kee egaa mootummaa waaqayyoo haa ta'u siin jedha galanni kee mootummaa waaqayyoo haa ta'u siin jechuun barbaada. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa warreen hordoftoota koo taatanillee baay'ee isin galateeffadhaa ulfaadhaa. Dammoo namoonni viidiyoon kun isin bira ga'ee sirriitti viidiyoo mana kiyya kanaa sheerii koppiliingii naa gochuudhaan koomentii naa gochuudhaan na jajjabeessaa yuutuubii kiyyallee sabiskiraayib naa gochuun dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee isin galateeffadhaa baay'ee isin jaalladhaa isin jaalatamtoota dhugaa rabbii baay'ee ulfaadhaa. Oromoon hundinuu thank you so much.